Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoorii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin guyyaa darbee boqonnaa lammaffaa jalqabne akka turre obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni yaadattu. Egaan walumaa galatti yaadachiisuudhaaf jecha boqonnaa lammaffaa kutaa jalqabaatiin boqonnaa kanaan maal akka barannu jechuudhaan qabxiiwwan barannu erga tarreessineen booda qabxiiwwan jalqaba jiran lama ture kan ilaalle walumaa galatti boqonnaa kanaan barachuudhaaf kan jirru waa'ee nama ta'uu dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e. Egaan nama ta'ee ni dhalate yeroo jennu immoo gara mataa keenyaatti finnee nuti jireenyi keenya kan jalqabu nama ta'uudhaaf dhalachuu keenyarraa akkuma ta'etti akka hin hubanneedhaa fi ilmi Waaqayyoo nama ta'uusaadhaaf dhalachuusaadhaan dursee jiraataa kan turedha kan jedhu bara barummaasaa kan jedhuun ilaallee turre jechuudha. Inni nama ta'uudhaaf jiru kun dursee abbaadhaaf hafuura qulqulluu wajjin waaqummaadhaan tokkoon kabajaan jiraachaa kan turedha. Waaqummaansaa inni maalummaansaa kan jalqabu amma miti ettiyyuu jalqabaaf xumura kan hin qabne alfaadhaaf oomeegaa ta'uusaa ilaalleerraa jechuudha. Egaan alfaadhaaf oomeegaa kan ta'e kun abbaadhaa fi hafuura qulqulluu waliin waaqummaadhaan tokko kabajaan tokkoon kan jiraatu ilmi Waaqayyoo isa booda baroota booda immoo maal ta'e nama ta'e. Akkamitti nama ta'e misiraachoo qulqullichi Gabri'eel gara Dubroo Maariyaamitti dhufee dubbateedhaan yeroo isheen ani garbittiin Waaqayyoo kunooti akkuma jecha kee naaf haa ta'u yeroo isheen jettu ilmi Waaqayyoo qaamni waaqummaa gadameessa haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam keessa buluudhaan foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'eedha kan baranne jechuudha guyyaa darbee. Egaan ilmi Waaqayyoo kun kabajaan abbaa isaadhaaf hafuura qulqulluu wajjirraan bara barummaadhaaf kan jiru kan jiraatu kun gara Dubroo Maariyaam dhufe nama ta'e yeroo jennu kabaja kanaan kan jiru waaqni kun maaliif nama ta'e kan jedhu immoo barumsa kanaan guyyaa har'aa kutaa lammaffaadhaan kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan ilmi Waaqayyoo kun maaliifidha nama kan ta'e kan jedhudhaa fi deebbiin gabaabaan kunooti. Galanni isaaf haa ta'uti ilmi Waaqayyoo fedha isaatiin fedha abbaa isaatiin fedha hafuura qulqulluutiin nama kan ta'e dhala namaa cubbuu raawwatee kufe sana jaallachuu isaatiin kufaatii kanarraa kaasee bakka isaa isa duraatti isa deebisuudhaafidha. Kanaafidha ilmi Waaqayyoo nama ta'uun kan isa barbaachiseef. Asirra qabxiiwwan baay'ee jiru. Jalqaba dhala namaa cubbuu raawwatee kufe. Dhala namaa kana jaallachuu isaatiin jaallatee immoo maal gochuudhaaf kufaatii kanarraa kaasee gara kabaja isaa isa duraatti isa deebisuudhaaf. Kanaaf dhalli namaa dursee maal qaba? Kabaja ta'e ni qaba. Kabaja kanarraa immoo maal ta'e cubbuu raawwateetu achirraa kufe
Kana booda ilmi waaqayyoo kun immoo nama kan jaalatu kun maal ta'e dhufee foon dhala namaa uffachuudhaan nama ta'e dhala namaa kana gara kabaja isaa duraatti isa deebiseedha. Kanaaf asirratti amma kan argannu kun waa'ee dhala namaa. Dhalli namaa kun kabaja inni qabu kabaja akkamii ture? Achirraa akkamitti kufee? Deebisee kabaja kanarratti immoo deebisuudhaaf ilmi waaqayyoo maal godhe kan jedhu kun wal qabataniidha kan isaan dhufanii. Kanaaf waa'ee ilma namaa kana amma ta'e mee waa'ee kabaja isaadhaaf waa'ee uumama isaa haa ilaallu. Dursinee barumsa dubbii amantaadhaan obbolaawwan barattan waa'een dhala namaa bal'inaan achirratti seera waa'ee uumamaadhaan bal'inaan ibsameera. Akkasumas waa'ee icciita foonummaa jallattis ibsamee ni arganna. Asitti immoo dubbii Kiristoos barachaa kan jiru kanaan tarii obbolaawwan isaan argatii yoo jiraattan akkasumas barumsi kun wal qabataa waan ta'eedhaafi ilmi waaqayyoo dursummaa qabaa. Kana booda nama ta'e maaliif nama ta'e kan jedhu dhala namaa kabajarraa kaasu kabaja isaa irratti deebisuudhaaf kan jedhu wal qabataa waan ta'eedhaaf dhalli namaa kabajatee beeku kun immoo dursee kabaja akkamii qaba ture? Kabajni isaarraa immoo akkamitti bu'ee kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf asitti isa kana gaggabaabsinee ni kaasnaa jechuudha. Haala uumama namaa yommuu ilaallu kitaabni qulqulluun abbootiin keenyas kitaaba waa'ee uumamaa barreessaniidhaan waaqayyoo walitti qabaatti uumama 22 akka uume. Isaan keessaa kan jalqabaa 21 erga uume booda kan 22ffaa taasisee immoo dhala namaadha kan inni uume. Yeroo uumes immoo akka uumamtoota warreen biroo yaadaaf dubbachuudhaan osoo hin taane hojjechuudhaan qaqqabeet kan inni uume. Walumaa galatti gaan barumsa dursinee baranneen akkuma yaadannu dubbii amantaadhaan jechuu kooti waaqayyo uumamtoota 22 uume. Isaan keessaa warreen jalqabaa uumama 7 yaada isaadhaan akkasumatti uumeera. Ergamoota samiiwwan bishaan amaloota foonii arfan jennu kan hunda isaanii jechaadha. Ittaanii kanneen dhufan uumamtoota 14 immoo dubbachuudhaan ta'i jechuudhaan uumeera. Isaan kana hundumaarraa addatti immoo jechuudha kan xumuraa gochuudhaan kan fide dhala namaa dubbachuudhaan yookiin yaadaan osoo hin taane harka isaadhaan qaqqabee hojjeteetu dhala namaa uume jechuudha. Innaa namni uumame kun sab jedhamee moggaa'ee sab jechuun afaan Gi'iiziidhaan yaa afaan keenyaan namadha. Amala 7 kan qabu jechuudha. 7 kan ta'e jechuudha. Amaloonni 7 kun immoo amala foonii 4 fi amaloota lubbuu 3 jedhamu. Amaloonni foonii arfanii yaa dursineen beeknaa qilleensa ibiddaa bishaaniif biyyee yommuu ta'an warreen kan lubbuu 3 kanneen jedhaman immoo dubbachuu, amala yaaduudhaa fi amala jiraachuuti. Kanaaf dhalli namaa kanneen kan lamaan irraa waanta uumameedhaaf akka foonummaa isaatti akka bineeldotaa lubbuu waan qabuudhaaf immoo akka ergamootaatti kallattii lamaaniiniyyuu ni jira jechuudha. Akka bineeldotaatti amala foonii arfan qabaachuu isaadhaa kan ka'e bineeldonni warreen kan isaan taasisan innis in taasisa. Fakkeenyaaf nyaachuu, dadhabuu, rafuu, du'uu isaan kana hundumaa dhalli namaadhaafis ni jira jechuudha. Akkasuma dhalli namaa immoo lubbuus waanta qabuudhaaf amaloota foonii amaloota lubbuu sadansi waanta qabuudhaaf akkuma warreen lubbuudhaan hafuuraan jiran ergamoonni kan isaan taasisan kanas ni taasisa. Kan akka galateeffachuu, kan akka jireenya bara baraa, jiraattummaa bara baraa qabaachuu jechuudha. Isaan kanas ni qabaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo haala kanaatiin kan inni dhala namaa kabajee jalqabumayyuu uume jechuudha. Ilaalaa isaan kaaniin qaqqabee hin uumne harka isaadhaan hin tuttuqne yaadaan akkasumas maaliin dubbachuudhaan uume. Dhala namaa immoo kanaa hundatti ala godhee maal godhe qaqqabee harka isaatiin uumeera. Erga kana yeroo uumataa isaallee kitaabni qulqulluun maal jedhaa haala uumama isaa gaafa laallu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 hanga 27tti barraa'ee jira. Maal jedhaa? Waaqayyos akkas jedhee nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Erga jedhee booda waaqayyos nama akka bifa isaatti uumee jedha kitaabni qulqulluun. Ilaalaa kun dhala namaa qofaaf kan dubbatamedha. Waaqayyos ni jedhee nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Ittaan immoo waaqayyos akka bifa isaatti nama uumee jedha. Kun dhala namaadhaaf kan raawwatamedha. Uumama kamiif kan hin taasifame jechaadha. Amma kan dubbadde kanarraati qabxiiwwan lama ni jiru. Kan jalqabaa maal jedhaa? Waaqayyoo nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu jedhee jedha kan jalqabaa. Akka maalitti bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Ittaan immoo waaqayyos nama akka bifa isaatti uumee jedha. Inni kun yaada adda addaa miti yaada wal qabataadha. Asitti kan argannu bifa waaqayyoo fakkeenya waaqayyoo kan jedhudha. Dursinees dubbii amantaadhaan bal'inaan baranneerra asittis wal qabsiisnee deemuudhaaf ni kaasna.
bifa waaqayyoo kan jedhu namni akka bifa waaqayyootti uumame yeroo jennu namni akka waaqayyoo jiraataa bara baraa ta'ee uumame. Namni akka waaqayyoo bulchaa ta'eetu uumame. Namni akka waaqayyoo fedhii bilisaa kan qabu ta'ee uumame jechuu keenyadha. Kun jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo amalummaa isaadhaan maalidha? Jiraataa bara baraati. Dhala namaas immoo akkuma kanaa bara baraaf kan jiraatu godheetu maal taasise uume jechuudha. Waaqayyo ofiisaatii bulchaadha. Addunyaa kana kan jiraachisu, kan nyaachisu, kan geggeessu waaqayyoodha. Dhala namaas immoo akkuma kana aangoo laatee fi uumama kana hundumaa biti jechuudhaan geggeessachuudhaan addunyaa kanatti aangoo bulchummaa kennee fi uumeera. Namni aangoo kaanii qaba. Akkasumas fedhii bilisaanii qaba waaqayyo. Qaama tokkooniyyuu hin hoogganamu. Wanta barbaade raawwachuudhaaf, wanta barbaades dhiisuudhaaf aangoo mataa isaanii qaba jechuudha. Addunyaa guyyaa irraa gadhu kanas haala kanaatiin kan uume fedha isaatiin malee qaamni tokko isa dirqisiisee akkas godhe osoo hin jedhiidha. Dhalli namaallee akkuma kanaa maal qabaa? Fedhii bilisaan qaba. Eenyu isa dirqisiisu? Jireenya bara baraa argachuudhaaf dhiisuudhaaf, waaqayyo waliin ta'uudhaaf dhiisuudhaaf, amantaa sirriidhaan jiraachuudhaaf dhiisuudhaaf, hojii gaarii raawwachuudhaaf dhiisuudhaaf maal qaba namni? Fedhii bilisaan qaba. Eenyuyyuu akkas gochuu qabdaa, kana gochuu hin qabdu jedheetu qaamni isa dhorkisiisu, isa dirqisiisus hin jiru jechuudha. Kanaaf namni nama ta'uusaa qofaaf maal qaba? Isaan kana hundumaa ni qabaachuudha. Kanaafidha boqonnaa 1:27 seera uumamaa jechaadha. Waaqayyos nama akka bifa isaatti uume kan jedhu sababa kanaafidha. Namni nama ta'uusaa qofaadhaaf maal qaba? Isaan kanan qabaachuudha. Jiraattummaa bara baraa ni qaba. Fedhii bilisaa ni qaba. Uumama kamiyyuu aangoo bulchummaas ni qaba jechuudha. Kanaaf namni maadhaa? Nama ta'uusaadhaaf qofa bifa waaqayyoo ni qaba. Kan biraan immoo kan lammaffaan fakkeenya waaqayyoodha. Fakkeenya waaqayyoo kan jedhamu immoo qulqullummaadha. Qulqullummaan kun immoo hundumaadhaaf walqixa hin kennamne. Akka bifa isaa namni nama ta'uusaa qofaadhaaf fakkeenya waaqayyoo hin qabu. Kanaafidha amma dursinee kan kaasne caqasoota lamaa irratti seera uumamaa boqonnaa 1:26 waaqayyos akkas jedhee nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu jedhe. Kan lammaffaatti immoo 27 maal jedhaa? Nama akka bifa isaatti uume waaqayyoodha. Innaa bifa waaqayyoodha namni nama ta'uusaadhaaf kan qabu. Fakkeenyummaa garuu namni fedhii bilisaa isaaf kenname kana fayyadamuudhaan kan inni ofiisaa argatudha. Waaqayyoo dandeettii keessa kaa'eera. Dandeettiittiin hojii gaarummaa raawwachuu, dandeettiittiin qulqullummaa argachuu, sammuu yaaduu danda'u, laphee hubachuu danda'u nama keessa kaa'eera. Namni isaan kana hundumaa fayyadamee dandeettii yookiin kiilootii kan jedhamu keessa isaa kan kaa'ame sana fayyadamee yeroo inni gaarummaa raawwatu. Raawwadhu kan jedhame yeroo raawwatu. Hin raawwatiin kan jedhame yeroo dhiisu. Sammuu isaa keessa seera isaaf kaa'ame sana fayyadamuudhaan waaqayyoodhaan yeroo gammachiisu qulqullummaa argata. Qulqullummaan kun immoo fakkeenya waaqayyoo jedhama. Kanaaf qulqullummaan dhala namaadhaaf hundumaa walqixan kennamne dandeettii ittiin raawwachuu dandeenyu immoo fedhii bilisaa duukarra maal ta'eera? Dhala namaadhaaf kennameera. Dhalli namaa kan namaadhaa fayyadamuudhaan yeroo inni qulqullummaa raawwatu fakkeenya waaqayyoo argate jechaadha. Haala kanaatiin fakkeenyummaa waaqayyoo kan argatan qulqulloota fakkeenyaaf salphaadhumatti qulqulloonni bifa waaqayyoos hin qabu, fakkeenya waaqayyoos ni qabu. Hojii gaarii raawwataniidhaan waaqayyoodhaan kanneen gammachiisan jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu namni addunyaarra jiru nama ta'uusaa qofaaf kan inni qabu bifa waaqayyoodha. Qajeelummaa raawwatee daandii waaqayyoo qabatee yeroo waaqayyoo duukaa jiraatee qajeelummaa argatu immoo fakkeenyummaa waaqayyoos hin dabalate jechuudha. Kanaaf hundi keenya dandeettii sana ni qabna. Qulqullummaan immoo dandeettii sana of keessaa baasuudhaan yeroo raawwanne argannu qulqullummaa argannu immoo fakkeenyummaa waaqayyoo bira geenyaa jechuudha. Egaan waaqayyo abbaan keenya galanni isaaf haa ta'uti haala kanaatiin nama uume kana eessa kaa'ee gannata keessa jiraachisee. Gannatni eenyuufuu hin kennamne dhala namaa qofaadhaaf kennamte. Dhalli namaa qofti achi keessa kabajaan akka inni jiraatuudhaaf waaqayyo maal taasise achi keessa galche jechuudha. Egaan dhalli namaa achi keessa galee booda jireenya eegalee waaqayyos achi keessa yeroo kaa'u abboommii isaaf kenneera. Seera uumamaa boqonnaa 2:16 hanga 17tti barraa'eera. Maal jedhaa? Waaqayyoon gooftaanis muka gannata keessa hundarraa ni nyaattaa. Haa ta'u garuu mukittii gaariidhaa fi hamaa adda baastee kan beeksu kanarraati hin nyaatiin.
guyyaa isheerraa nyaatte du'a duutaa jechuudhaan abboommii kenneefi achi keessa kanneen jiran mukoota baay'eedha. Yaa dursinee dubbii amantaan bal'inaan baranneersa kana. Achi keessa mukoolii baay'ee jiru. Isaan kana hundumaadhaan ni nyaattaa dawaa keessa. Kunoo maal jedhaa? Mukootii gannata keessa hundarra achi keessa kanneen jiran hundarra ni nyaatta. Garuu tokkittii kan taate kana mukittii gaariidhaaf hamaa adda baastee beeksisumarraati hin nyaatin. Kun tokkittiidha. Isaan nyaataman immoo baay'eedha. Namnis achi keessatti kan nyaatu wanta beela'uudhaaf miti. Beela'uun dheebochuun dadhabuun booda kan dhufedha malee dhala namaadhaaf amalummaa isaantu jalqaba. Haala kanaatiin garuu kan nyaatu dhala namaa maal ture? Waaqayyoodhaan galateeffachuu qofaaf ture. Achi keessatti kan nyaatu jechuudha. Haa ta'u garuu haala kanaatiin jireenya isaa namni yeroo eegalu seeraa waaqayyoodhaaf isa gidduutti teesse kana kabajuun isarraatii eegamaa ture jechuudha. Seera kana waaqayyo maaliidhaaf kenne? Sababoota 4 dursinee baranneerraa asitti sirra deebina. Sababoota 4dhaafidha waaqayyo seera kana kan kenneef. Kan jalqabaan Addaam fedhii bilisaa guutuu qabu isaaf ibsuudhaafidha. Kan lammaffaa immoo Addaam jaala isaaf kan ittiin ibsu carraa isaaf uumuudhaafidha. Kan sadaffaa immoo namni kabajamaa ta'uusaa ibsuudhaaf. Kan afuraffaa Addaam uumama ta'uusaa yeroo hundumaa akka hin daganneedhaafidha. Isaan kun Addaam fedhii bilisaa guutuu qabaachuusaa ibsuudhaaf kan jenne kan jalqabaa jechuu kooti. Addaam achi keessa kaawwamu dirqama kana na duukaa jiraadhu yookiin dirqama kana godhi jedhamee kan taa'u miti. Nama kabajamaa sammuu guutuu kan qabu waan ta'eedhaaf fedhii bilisaa fayyadamee waaqayyo waliin jiraachuudhaan yoo barbaade maal taasisaa? Abboommii waaqayyoo eegaa. Lakkisi duukarran barbaadu jiraachuu hin barbaadu jedhemmoo abboommii waaqayyoo cabsaa jechuudha. Kanaaf fedhii bilisaa kan qabu namni malee akka Rihobootii gara kanatti kan deebisan namni ofiisaatii akkas godhee gara kanatti kan deebisu osoo hin taane namni matuma isaatii of abboomee of ajajee fedhii bilisaa guutuudhaan kan jiraatu ta'uusaa ibsuudhaaf waaqayyo maal taasise? Abboommii kana kenneefi. Kan lammaffaa immoo Addaam jaalala isaaf jechuun jaalala waaqayyoodhaaf qabu akka ittiin ibsatuudhaaf carraa isaaf uume jechuudha. Ilaala. Waaqayyo namaan amma kanaatti jaallateera. Kana hundumaa taasiseeraaf. Uumama isaarraa kaanee kabaja inni kenneef hundumaa ilaalaa dhufneera. Kana hundumaa erga isaaf taasisee waaqayyo amma kanaatti dhala namaa erga jaallatee booda dhalli namaa hoo waaqayyoodhaan jaallachuu dhiisuusaa akkamitti ibsachuu danda'a? Kanaaf dhalli namaa jaalala waaqayyoodhaaf qabu ibsachuudhaaf maal qaba? Carraan tokko isaaf jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf waaqayyo abboommii kana kennee carraa isaaf bane. Kanaafidha gooftaan keenya maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 muu dubbisnu abboommiin koo isa bira kan jirtu kan na jaallatus kan eegus kan na jaallatu isa kanadhaan. Ilaala. Abboommiin koo isa bira kan jirtu kan eegus kan na jaallatu isa kanadhaan salphaadhumatti. Waaqayyoodhaan namni kan jaallachuudhaaf qabxiin lama jiraachuu qaba jechuudha. Kan jalqabaa abboommiin isaa jiraachuu qaba. Abboommiin waaqayyo jechuudha. Kan lammaffaa immoo namni abboommii kana yeroo eegudha. Qabxiiwwan kun lamaan yeroo guutaman namni waaqayyoodhaan ni jaallataa jedhama. Innaa waaqayyo Addaam isaan kan lamaan argatee akka inni jaalala waaqayyoo ibsuudhaaf jecha abboommii isaaf laate jechuudha. Kunis jaalala waaqayyoo dhala namaadhaaf qabu kan ibsudha. Kan sadaffaa immoo namni kabajamaa ta'uusaa ibsuudhaafidha. Egaan waaqayyoo adiraadha kan kaawwachaa jiru. Abboommii jechuun adiraa jechuudha. Mitidhe adiraa kennachaa jira. Kana naaf godhi. Seeroo kana naaf eegi jedheetu bira kaawwachaa jira jechuudha. Namnis immoo adiraa kan kaawwatu biradha. Nama kabajamaa biradha. Nama jaallatamaa kabajamaa kan ta'e bira malee namni callisee adiraa ta'e icciitis ta'uu danda'a. Qarshiis ta'uu danda'a. Kan barbaade namni nama bira kan kaa'u nama kabajamaa bira kaa'a. Waaqayyos namni kabajamaa ta'uusaa ibsuudhaaf maal taasise? Kana nama bira kaawwate jechuudha. Kana afuraffaaf kan xumuraan immoo Addaam uumama ta'uusaa yeroo hundumaa akka yaadatuudhaafidha. Abboommii yoo hin jirre uumaan jiraachuun isaa hin beekamu waan ta'eedhaaf inni ofiisaa addunyaa akka bulchuudhaaf itti kenname waan ta'eedhaaf abboommii waaqayyoo yoo hin jiraanne ofuma isaa maal ta'uu danda'a? Anatu uume gara jechuutti akka hin dhufneedhaafidha. Ba'ee yeroo galu maal ta'a? Mukittii kan arga. Ba'ee yeroo galu mukittii kan arga. Mukittiin kun maal abboommii waaqayyoo hin nyaatiin jedhamteetti kana booda ahaa hin nyaatiin jedhameera. Kan jedhe immoo uumaa koo waaqayyoodha. Kanaaf ani uumamadha. Inni immoo uumaadha kan jedhu yeroo hundumaa kan akka inni beekuudhaaf akka inni daganneedhaaf jecha waaqayyo kana kenneeraaf jechuudha. Ba'uunas abboommiin kennamte kun walumaa gala jaalala dhala namaadhaaf qabu waaqayyo kan biraas kan inni ittiin ibsedha jechuudha salphaadhumatti. Waaqayyo ammam akka dhala namaa jaallatu hojiiwwan inni raawwate keessaa tokko abboommii kana dabalata. Abboommiin kun mataan isaa
dhala namaadhaaf kan kennamedha. Egaan dhalli namaa saala kanaatiin abboommii kana qabatee waggaa 7 fidha waaqayyo jiraan kan jiraate waggaa 7 booda gara kufinsaatti dhufe jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 gaafa laallu diiyaabiloos gara gannataatti boofu keessa goruudhaan dhufeetu dhala namaa gorsaa maal jedha du'an duutanii isheerraa yoo nyaattan ijoonni keessan akka banaman akka waaqayyoos gaarii dhaafamaa kan beektan akka taatan waaqayyo wanta beekuudhaafidha malee jechuudhaan dubartittii gorse. Kana booda dubartittiinis kana dhaga'uudhaan mukitti cabsitee abbaa manaa isheefis illaattee lamaan isaanii hin kufanii jechuudha. Dhalli namaa kanumaan waaqayyorraa adda ba'e. Kana booda waaqayyos dursee dubbateera waan ta'eedhaaf murtii bara baraa itti murteesse jechuudha. Murtii bara baraa du'a bara baraatti murteesse. Kennaan isaa irraa fuudhame kennaachummaadhaan mucummaa waaqayyoo irraa kaafame. Kana booda qullaa ta'uu isaas hin argee gara bakkeen rakkinniif qorumsi baay'atu gara dacheettis maal ta'e ni darbatame. Kana booda waaqayyo maal jedhe sababa keedhaaf dacheen kana baaramte haa taatu bara jireenya kee guutummaattis dadhabbii keedhaan isheerraa nyaattaa ilaalaa ba'uunis qoraatti isaa biqilchitoodha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kun abaarsa namatti kennamedha. Maaliidhaaf dhalli namaa fedha bilisaata fayyadamuudhaan waaqayyoorraa adda waanta baheedhaaf. Inna lafti kana baaramte haa taatu bara jireenya kee guutummaatti ishee dafka keedhaan nyaattaa qoraatti haa biqilchitu. Qoraatti kan jedhamu qorumsootadha. Qorumsa adda addaa jechuudha. Kallattii adda addaa dhala namaa irratti qorumsi fedhiiwwan foonii akka isaan irratti mo'an kan taasifamedha waan ta'eedhaaf dhalli namaa kana hundumaadhaan ta'eetii osoo jiru gara yaada isaatti gaafa deebi'u immoo boo'uu jalqabee gadduu jalqabee gaabbiidhaan gara waaqeetti deebi'uudhaaf ni eegale jechuudha. Kanaaf waaqayyo samalummaa isaadhaan abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaaf callisee hin dhiisne. Callisee beekaa kana booda takka addanarraa baateettaa kana booda sin barbaaduu hin jenne abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaaf dhiifamaan gara abbaa keenya gara addaamitti deebi'ee kana boodas abdii fayyinaa argamsiisee maal jechuudhaan guyyoonni 5 walakkaa yeroo xumuraman dhufee dhala keerraa dhaladheen si fayyisaa jechuudhaan waadaa kana isaaf galee guyyoonni kun waggoota 5,500dha. Kana booda waaqayyo akkuma waadaa galeen guyyaan ishee sa'aatiin ishee osoo hin darbin ergamicha qulqulluu Gabri'eel gara dubroo Maariyaamitti erguudhaan ishumarraa dubroo Maariyaam irraa maal ta'e dhala addaam kan taate dubroo Maariyaam irraa dhalatee nama ta'ee dhalatee. Kanaaf qulqullichi Phaawulos maal jedha ergaa isaa gara Galaatiyaa kan erge boqonnaa 4 lakkoofsa 4 xumurri barichaa yeroo ga'u waaqayyo ilma isaa ergee dubroorraas dhalateedha. Xumurri barichaa waggoonni 5,500 yeroo isaan ga'an ilma isaa ergee dubroorraas immoo ni dhalatee jechuudhaan dubbate jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilmi waaqayyoo sababbii kanaadhaaf dhala namaa kabaja kanaan uumamee deebi'ee immoo kabaja isaa wallaaluudhaan waaqee dukara walitti bu'ee abboommi isaa cabsee deebi'ees immoo gaabbiidhaan gara isaatti gaafa deebi'u innis abbaa dhiifamaa waan ta'eedhaaf maal jedhee dhufeensi fayyisachuudhaan waadaa kana isaaf galee waadaa kanas kabajee maal ta'e nama ta'ee sababa kanaafidha ilmi waaqayyoo nama kan ta'e. Egaan nama ta'ee nama fayyisee kun akkamittidha dhuguma fayyina dhala namaa kanaadhaaf waaqayyo nama ta'uun isarraa eegama ture akkasumatti maaliif hin fayyisne kan jedhu immoo mata duree guddaa tokkodha. Kutaa 3ffaadhaan guyyaa ittaanu qabannee kan deemnu kan ta'u kan guyyaa irraa asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan dhageenye laphee keessa nuuf haa bulchu kutaa ittaanu hanga deebinutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.